كان موجود على النخل عند التمر، فكثير من التعليقات جتني قالت التمر ما يتسمم، شلون ما يتسمم؟ تقدر تاكل الحين بعد الوزغ هذا على طول. اغسلوها زين سواء كان تمر او وانتوني بيا ربا كيسا باينان جرتي يرو كانت مو واتوكو وان على جروف واكي منامنا بيا كنا كيسا وصول لك الحيناتنا أكو أرجتن mana tokko keessa daa'imti mana san keessa nyaatan hundi isaanii bakka tokkotti dhuman. Ashama harka fuun urguftoota kabajamtoota taalan YouTube iskalis jalatti argamtanii jirtu bakka jirtatti nagaan waaqessanii baay'eetu jecha. Egaa waan kana hundumti keessanuu beekuu qabdu. Taamorii akkuma argaa jirtan waan isheen nyaattu argitanii taamorii tana nyaatti jechuudha. Lootuun hin beektu biyya keenya keessatti gurufatti jirti malee mana hin dhuftu jechuudha. Hin argine manatti alatti iddoo mazraa mana yoo deemu achitti hin argaa jechuudha. Malee mana keessa hin jirtu akka biyya Arbaa kana mana keessa yaa'an ooltu jechuudha. Asitti manuma keessa yaa'aa oolti. Egaa tuni waan badduu summii ishii suni marziidha. Kan qoricha hin qabne jechuudha. Rabbiin nama baasu. Jarri kuni Ugaandota tokko ture kun immoo Araboota asini galee Ugaandonni kuni ruuzii keessa buutee mana keessa yaa'aslaayi ruuzii san keessa buutee summii ishii sun achi keessatti achi keessaa baatinatti fakkaate summii san ruuzii san keessa buutee hin baate. Isaan ruuziin affeellamaadha hin argine nyaatanii bakka tokkotti ijoollee maatii difiniin bakka tokkotti dhume jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa. Waantun marzii lootuun tun jechuudha baay'ee dhugaa dubbatu qoricha ishiitillee hin jirtu isinii galee. Kanaafuu biyya Arbaa keessa immoo baay'inaan jirtu. Waa tokkicha waa tokko bakka isheen jirtu san yoo jiraate waa tokko isheen waa hunda beektanii waan mi'aa kana nyaatti. Taamorii amma keessattuu namoonni tokko kanumatti xaragee nyaata. Garuu immoo dhiqamu waan san dhiqxan malee akkanumatti tanii nyaatina jechuudha. Waa ta'e maal ta'e dhiqxan malee muuli nyaatina. Gaarii miti irra deemtishiin irratti summii ishii san buusti. Summii ishii suni marziidha jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa. Ijoollee qofa osoo hin taane maatii dhumallee meeshaa san waan isheen mana keessa jirtutti meeshaa san bishaaniin dhiqxan malee itti fayyadaminaa. Baay'ee baddu. Akkuma argatan Ugaandonni illee hin dhuman Araboonni illee taamorii san nyaatanii mana keessaa maatii difiniin akkasii. Egaa obboloota koo waan tana akka laayyeettiin qabinaa badduu wayiitii isinii jechuun jaaladha. Lootu tana hin beektu waaqa akka laayyeettiin qabina baay'ee takkan sodaadhaanii duraayyuu osoon kana hin beekin dura summii ishii kanaayyuu hin beeku gin ergasii beektanii odeeffannoo waan akkaatuun marziidha. Yaa'u dhuguma ka. Kanaaf amma hin jirti anuma akkasii fakkaattee waan gurguddaa wayiitii summii ishii san keessaa baasanii Saawudiitti jechuudha. Araboota inuma nyaatu jechuudha. Anuma kana gurguddaa tokko zaruma tanaati gana addaan jedhu malee zaruma tanaati Kiristoos amma wayii kana gaggaa isaan booda hin nyaatamti jedhan. Summii keessa baasanii. Tuni immoo lootuun tuni daa'ima haaraa shirree fooliidhaan dhagiti. Isaan booda sirriitti biyya keenyatti irra sirriitti eegamti beektanii. Daa'ima haaraasii mana daa'ima haaraasii seente daa'ima san irratti hin ciniinti summii daa'imti hin duuti jechuudha. Waan tana sirriitti beekuu qabdu. Nu bira hin dhuftu gin mana haaraasii gaafa shittaa haaraasii sunitti bahu bakka san dhattee jedhan. Kanaafuu waantun badduu waan tokko yoo ala taa'ee waan san dhiqxan malee bishaan dhiqxan malee itti fayyadamina. Nama badduudha tun. Innaa akkasii waan akkana kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Waan beektanii rakkoo namarratti fiddu summii ishii gaarii miti. Qoricha illee hin qabdu ni beektu. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Inni itti aanu immoo amma yeroo ammaa kanatti beektanii
araboon illee hin guutu waan kana beektanii tamurii gizee lama kana amma zaraan yeroo kanatti tamuriin ga'ee jira namoonni baay'een kiniiniksuma nawar mara tarak godhaniit nyaatu din akkasin godina sin gaarii miti sana nyaatan saadhiisanis irraa xaragdanii kas bishaan mucuqootanii dhiqxan malee nyaatina in qammasinaayyuu maaliifi ishiin irra deemti waan ta'eef lootittiin irra deemti kanaafuu summii ishii sana irratti harcaastii isaan booda qorichaan qabu sa'aatii illee namaan kennu jedhan dhugaa dubbachuuf sa'aatii beektanii nama dhukkubee waan akkasii isheen garuu sa'aatuma namaan kennitu enduu atattamaanii jechuudha osoo hin beekin inni akkasii of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota kooyi baay'ee maxifoodha waan namarraa qabu malee waan akkanaa kuni baay'ee maxifoodha. Ani yeroo duraa beektanii biyya Arbaa kana dhufu Saawud Arabiyaa yeroo nan deemu wantuni ani urufattan arga lootu tanaa jechuudha. Ani urufattan arga yeroo nan dhufu mana keessa yaatii ala keessa yaatiin dirree fadheetan bakka nuun jaalannu waan ta'eef amma urufattuyyuu bakka xiqqishuu turteen nu biratti immoo xiqqoodhaan akkana gurguddaa kana miti ishiidhayyuu xiqqishuu saniyyuu dhagaadhaan darbanii hin ajjeesna jechuudha. Asitti manuma keessa yaa'a gibbii keessa yaa'a bakka alli kun difiniin isu nan danaggaxe dhugaa dubbachuuf biyya raammotii yayyaatu akkamitti dhufee jedheen baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf hedduu takkan sodaadha. Yaa'u bakka rafanitti illee gaarii miti marziidha kana baay'ee tokko sirriitti sodaachaa ture jechuudha. Innaa isaanumaatti fakkaatu bara waan ta'eef baay'ee itti fakkaatu jim jedhaniitu maqaa mamma fakkeenyaaf kushiinaa fa'aa dhufti mi'aawu waan ta'e keessa buutii bakka beeksanii waan akkanaatu rabbi nama eegu malee baay'ee tokko rakkisaadha. Sun immoo takkaa lamaa miti akka mitiitti yaa'a. Oo akkana jaalata jedhanii mee biyyoota Arabaa keessa bakki ishiin hin jirtu jechuudha. Bakki ishiin hin jirtu. Waaqumatu nu eega waaqumatu nutti kisa malee waa dhugaa dubbachuuf baay'ee badduun akka ishiin hin jirtu jechuudha. Akkuma zarii waan lafarra lootuu saniiti. So kanaafuyyuu waa tokko dhiqxan malee adaraa keessan waan takka dhugaa dubbachuuf lubbuun akkuma laayyatti yeroo ammaa kanatti rakasteetii jirti. Dhugaa dubbachuuf waanuma ta'e sababasti godha. Kanaafuyyuu sirriitti of eeggadhaa waan tokko dhiqxan malee fuutanii akkanuma jettanii too qammasina. Waan bishaan marree fakkeenyaaf bakka ishiin deddeemsan bishaan marree qadaaddoo san baddara seessan dhiqxanii too dhuguudha. Bakka malee faafa ishiin baay'ee tokko osoo hin beekin amcattiin takka biyya keessatti dhugaa dubbachuuf waaqumatu galtee xaartee kana hunda ukkaamee biyya ormaatti gubattee biyya ishii galtee raafteetuma achumarraan gadaftee erga galtee torbee takka reefuu torbee lama guutti jiran kinoolaadha akkanattuyyuu hindu. Kanaafuyyuu immoo kun immoo sababa namatti godha waan ta'eef kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa. Waaqa wajjiniin of eeggannoon matuma keenyarraa isiniin jedhaa. Turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoon kun ammoo laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Laayik sabskiraaybii gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Viidiyoo biraatti nan galtee